kari jaartii ta'e ganaallee geessuu fi maltaa'anii amma feetu geessii fi garuu ani maallaqan kaayde naffite amma gabboof hin deeman. Dubartiin ulfaa akkasitti rakkattee jirti. Reeffi kenna kunoo asitti kifilii addaatitti jira. Asin rakkanneetiin jira. Please warreen Oromoo taatan fiidiyootan bira guutina haga dhuma daawwadhaa waan shamarran keenya waan Oromootiin irratti deemu jira jechuudha biyya ormaa kana keessatti waan kana namuu kutuu quban qabu namuu miidiyaa kana biratti waan biraa haasa'uu malee waan biraa onni yoo nuti sagalee waliin taane eenyu sagalee nu ta'a fiidiyoo sana haga dhuma daawwadhaa chaanala kana subscribe godhaa jara keenya namuu waan dhimma fi miidiyaa kana gubbarraa haan jaartii miidha haan maarrataa namuu dhimma fi ofu malee namni jechuudha Oromoo teenya ta'a biyya Arabaa keessatti dhumaa jirtu sagalee ta'utti hin jiru jara keenya numaatu wal miidhu jira numaatu wal fixu jira yoo nuti sagalee wal hin taane eenyu sagalee nu ta'a waan kana namuutu quban qabu warreen miidiyaa gurguddaa qaban bal'inaan quban qabu waan kana namu caljeeduma laalu jira osuma arganii osoo obboleeyyan keenya humna hidhaa Suudii Arabiyaa keessatti dhumu jiru hon biiroo keessatti daramuu jiru kaan du'ee jechuudha shamarran keenya hidhaa Suudii Arabiyaa keessatti tuun dhumtee khalaas duutuu nama du'aa fi jiraa maan tokko keessatti wal keessa guuruu jiran osuma arguu jirrutti usunneetuma waan biraa laaluu jira jara keenya isheenillee osoo waan biraa taate waan biraa taate fiidiyoo isaanii daawwattan. Takka naati hordoftoota fi deeggartoota keenya wallaa waan hedduu akka ana aarsa takka salaamtallee ramadheen jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota nagaa keessanii fayyaadhaa jira hunnu arraan tana qophii addaa kan isinii qabadhu jechuudha waan hedduu garaana balleessaa jechuudha waan qilleensa kan gubbara deemu jiru jechuudha hundi keenya quba qabna warreen miidiyaa guddaa qabanis irraa dubbataa jiran waan kan namuutu irraanfatee jira. Wallaahi namuutu jechuudha namni silkiin qabne hin jiru namni shabakaan fayyadamne hin jiru namuutu waan qabuun iyyina jechuudha sagalee waliif taanu jira keenya ijoolleen teenya mana hidhaa Suudii Arabiyaa keessatti dhumuu jirti namni irraa quba qabu hin jiru mootummaa kan jedhamu irraa quba qabu ammoo waan biraa jechuudha miidiyaa kan gubbaratti jaartii wullolee abaluuti maaretee jaarsaaf jaarsitti wal dhabee kana yoo bartan isinuu waan kana kan daawwatu feetan sagalee waliif ta'u iftaniiti waan kana kan daawwatu ni feetan jira keenya takka naati warreen irraan tanaa hara chaanaala hayyaatan chaanaala kana subscribe godhaadha fiidiyoo kanallee haqa dhumma daawwadhaadha jira keenya wallaahi mee waan hedduu akka garaa nama balleessiti mee gamanumaan itti isin dabarsa. Dubartiin ulfaa akkasitti rakkattee jirti. Reeffi kenna kunoo asitti kifilii addaatitti jira. Asin rakkanneetiin jira. Nuti jira keenya osoo dubartiin teenya mana hidhaa keessatti miidhamaa jirtu dubartiin ni beektan jira keenya baay'ee takka mana hidhaa keessatti tattaa'uu hin dandeessu haga dhiirtii obsa qabdu dubartiin obsa hin qabdu innoo san biraan dubartii tagaraa qabdus meeqa taacha keessatti ilmoo jirakataa jirtu tagaraa qabdus mana san keessatti miidhamaa jirtu meeqaatami san biraan mana tokko keessatti nama du'aa fi jiraas walitti qabu jiran jira keenya waan kana isin maaliif calliftan maaliif warra sagaleen isaanii dhagamtu biraan hin geenye waan biraatti daawwatu ni feetan wallaahi akkuma nama tokkotti hin dalagannaa jireenya keenya jijjiiraa jiraniit biyyaa ba'anii jechuudha wanni biyya namaa sanatti nama mudanne hin jiru jira keenya nuti hundinuu biyya ormaa jirra keessatti warreen biyya ormaa keessa jirtan burubaan nu guutuu hin beeknu yoo qabbanee waan kana sagalee waliif taane yoo takka naati yeroo kun fide keessa keenya wallaahi mee fiidoon sheer godhaa areegeffadhaadha mee gonummaan karaa fataadhaas hin dabarsa fataanis innooti dhishii teenya illeen akkatti harame kan biyya ormaa keessatti dhalaan teenya
jaaramaa jirti jechuudha. Mee waan kana hin callisinaadha sagalee walii haa taanu isin jaa mee galmaan karaa itti haasin dabarsa. Obsutti hin jira obsallee niin qaba rabbiin naaf haa ida'u inshaallah obsan qabu kanarraa rabbiin dabalee naaf haa kennu hin jaa maaliif obsi kun hedduu bareedaadha. Maalitti beekaree jaartii ta'eeti ganaallee geessuu fi maltaa. Jara keenya darbu rabbi obsaa kannuu fi fuyyoo tanas wanni qabadhee dhufee fi sagalee akkuma fataa amman tana namoonni hundi isin hundinuu ni jaatti jechuudha dhaggeeffattoonni ishiidha. Fataa anta dubartii takka jechuudha ni jiraattan akkuma ishii jiraattan kanatti mee hundi keessanuu wal jalaadhaame jaalamee jaalala akka ishiidhaan qabaadha. Mee sagalee waliif taa'ame. Ani amma feetu geessii fi garuu almaallaqan kaadhe naffite amma gabboof hin deeman. Amma ilmaan deebii sabaa madrasaan galle. Maal jettee san? Anakkaa digiirtuu hin fadhu ilmaan keessa isa daa'imti. Maal jedhanii dubartiin gisee jaarsaa jechuudha. Gisee masaanuu wal bira taate waa hedduu uumamaa shakkii mana keessatti uumamaa jechuudha. Nu amma isaanii jechuun duruu ammaan tana maallaqas bahaa waa'ee maallaqa haasa'u jiran jechuudha. Duruu bakka tana keessa jechuudha. Uummata keenya meeshaan kanallee rabbi waliif haa galchuuti. Du'aa godhaaf hin siin jaala. Yoo wanna taate kun onaa sirraa gabbaa bayyaa rasnatti guddu ani maallaqa fi akkuma hin deemnee fi maallaqa karaarraa meeyse malee. Akkuma hin deemneef immoo jaartii bira geeffachuu kutti maallaqa. Maallaqa ittiin jaartii bira geeffadhaan gahirii ta'e. Maalitti hin beekare? Inni jira keenya shakkii kana tanaafaa jira jechuudha. Inni nuti silaa warra nuti sagalee nuuf ta'uu warri silaa sagalee nuuf ta'uu qabu warri silaa miidiyaa kan bartee tokko beekamtii qabu nurra gaddiibanii karaas mana keessaa bultii fi keessaa mashaakila godhan osoo manni keenya kun biyyattii taate rakkachaa jiru jechuudha. Isaan kunis warruma biyya ormaa keessa biyya mambaa keessa jiranii ta'ee ammoo osuma kun miidhamu jiru kun wal jiigaa jechuudha. Waan kana haa deemu jira. Isin warreen Oromoodha isin Oromoon teenya halaas wanni isin quba qabdan jechuudha. Irra baay'inaan waan takka rakkoo nurra gahaa jiru mana hidhaa san keessa harakachaa jiru abbuma rakkoo jiru sanitu rakkoo fi dhandhamaatuma hundumaa wanni jaatu jira malee nuti ammoo quban qabnu jechuudha nuti jaartii wallee kanammoo kana eeggatu jira jechuudha. Isaan kanaafuu maaliif akka isaan sagalee uummata Oromoo ta'an maaliif hin goone jira keenya hordoftoota fi dhaggeeffattoota chaanala kana sabskiraayib godhaadha haqa dhumatti daawwadhaadhaa fi toona sheer walii godhaadha. Wallaahi hasallee arraan kana hojjuu danda'u hojjuu akka aaree jira wallaahi haqa dhumatti kana daawwattanii galatoomudha. Kama hojii biraatiin walitti deemutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.